Markifuni kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota obsee amboo yuutuubii jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa fi ayyaanni araara waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa gooftaan koo eebbifamuun nagaa keenya baay'isee yesuus haa eebbifamuun isiniin jedha. Akkasumaan hordoftoota kiyya jechuudha har'a wanta ajaa'ibaa waan ajaa'ibaa tokkichaan isiniif qabadhee dhufe I'm sorry. waan baay'ee tokkicha dhugaa waaqayyoo jechuudha waan baay'ee tokkicha na rifachiisa jechuudha. Innis immoo warreen duraan keessa jirtanii rabbi kiyya isin haa gargaaru warreen akka carraa immoo keessa hin galle aaddisii reefu biyyaa baatanii wanta akkasirraa jabeessitanii akka of eeddanii isiniin jechuun jaaladha. Innis maalidha dafii dubbadhu ምናምን jechuu dandeessu garuu waa'insaa waan callifamu miti dhugaa waaqayyoo jechuudha. Komii obboleettii kiyya tokkooti hordoftuu kiyyadha yeroon yuutuubii jalqabarraa kaasee baay'ee na hordofti. Kanaaf yaanni kun waan akkasii anaan mudate waan ta'eef hiriyoota keenya akka hin mudanne obboloota kiyya biyya arabaa dhufan akka hin mudanne wanta kanarraa akka obbaraaraniif dhaamsa kee karaa yuutuubiitiin na dabarseettee lakkoofsa bilbila kiyyaa akkuma beektan yuutuubii kiyya jalatti maxxanfamee jira. Achi jalaa fudhattee karaa toora himootiin sagalee ishinaaf qoodde jechuudha. Sagalee maxxansuuf immoo shiloota isaan qabu hin dandeetti isaa sagalee sirratti maxxansuu hin danda'u. Kanaaf wanta dhaggeeffadhe sana immoo bifa viidiyootti jijjiiree isinii dabarsuuf dirqame jechuudha. Innis maalidha jechuudha hordoftoota kiyya. Dhugaa dubbii dubbachuu fidacheen kun garamitti akka deemaa jirtu biyya keenya garamitti akka deemaa jirtu waaqayyo bichaa naa beeku malee haalli biyya keenya keessa jiru haalli batalaa orma miti ormii haadha kee abbaa kee obbolaa kee bira darbee shamarree biyya arabaa hormi dafqashii nyaachuu jalqabee jechuudha. Ormi dafqashiitti nyaachuu jalqabee jechuudha. Innis maalidha jettanii dubbachuu dandeessu hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana dhaggeeffachuudhaan dura subscribe naaf godhaa like naaf godhaa comment immoo mucayyoon kun hin barbaadde waan ta'eef comment godhaaf isiniin jedha darraa jaalala waaqayyoon isiniin jedha. Innis maalidha jechuudha haati manaa obboleessa kiyyaa waggaa 7 hojjedheen biyya arabaa waggaa 7 hojjedheen haati manaa obboleessa kiyyaa qabeenyan ani waggaa 7 itti laffa'e deemtee mana seeraatti na himattee qabeenya kana narraa qooddattee jetti. Obboleettiin keenya kun komishiiti jechuudhaa fi namoonni irraa akka barumsa fudhataniif wanta kana akkanaan dabarsituu jettee dubbatte jechuudha. I'm sorry kaameeraan naaf taa'u didee jira. Beektu gaa golormaa kana keessatti xiqqoo haalli viidiyoo waraabuu batalaayi biyya kana keessatti hin ulfaatti. Egaa waaqayyo beekaadhaan siniin jedha na akkas jette obboleettiin kun sababni akkamittiin obboleessi shii kan fuudhe qabeenya shii waggaa 7 irraa qoodachuu dandeesse kun sobaanaan jechuu dandeessu. Dhugaa kun soba miti isa dhugaadha. Akkamtu ta'e seetanii obboloota kiyyaa maatiin keenya nuu yaadu baay'isanii nuu yaadu tokkoon isaanii jechuudha tokko isaanii malee jechuudha. Ani kan baay'ee irra na ajaa'ibee haadha abbaa obboleessa bira darbee halagaan kara deemtuu waaqumse dhuftee dafqa kee ati waggaa 7 miti ji'a 7 hojjette sirraa qooddachuu jechuun maal jechuudha? Tokko wanti isin gochuun qabdan obboloota kiyya jechuudha. Mucayyoo kanarraa wanti isin barattan jechuudha. Hin barattu jedhes wanti na yaadu jechuudha. Maal gochuu qabdu dursa abbaa keessanis haa ta'u obboleessa keessanis haa ta'u obboleetti keessanis haa ta'u eenyuyyuu bakka bu'insaan wanta fudhatee isinii hojjetu tokko akka waan kan isaatiitti yaada. Tasuma jechuudha. Akka waan kan isaatiitti yaada. Mucayyoon kuni amma fakkeenyaaf taarikii isa keenyaatti wal fakkaata waan ta'eef taarikoonni ijoollee arabaa keessa jiran mulciinsa wal fakkaata waan ta'eef an kan baay'ee tokkicha na ajaa'ibe shamarreen biyya Itoophiyaa keessa jiran dhiirota qabeenya obboleettii of harkaa qaban takataalaa akka jiran hin hubadhe. Maaliif qabeenya sanatti dhiyaatanii otoo hin hojjetin irraa qooddatu. Mucayyoo kana maaltu mudate seetanii akkamittiin irraa qooddattee maaliidhaan namni jechuu dandeessu istiriisaa isiniif hima. Mucayyoo kun jalqaba gara biyya ormaa deemuuf yeroo jettu abbaa hin qabanii
obbolaa dhiiraa lama qabdi, ishii faana sadiidha. Haadha ishii faana afuridha. Haadha ishii faana afuridha jechuudha. Isaan afur ta'anii jiraatu. Dubarreen tokkittii kana lafa baay'ee qabu, lafti isaanii lafa magaalaatti dhiyoodha. Kanaaf jecha haati ishii mucaan kiyya akka kiyya asitti nafiin jettee hojjedhu jijjiirame jettee gara biyya Arabaatti ergite. Harmeen ishii kun mucaan kun turtii yeroo muraasaa turtee haadha kiyya lafa bitadhee mana ijaarrachuun barbaada jettee harmee ishii mariisisti. Akkuma nuyi akkuma sii akka anaa jechuudha. Harmee ishii yeroo mariisistu harmeen ishii immoo ishiif yaadanii obbolaan ishiis ishiif yaadanii lakki maal hojii lafa bitta laftoo badhaadha nuwoo sadii hudhuma asuma keessattiin kallattii tokkoon irratti ijaarradhu jedhaniin obbolaanis aatis jetteen. Ishoo jettee obboleettiin kuni mana kana ijaaru jalqabde. Mana kana ijaartee booddee edda xumurtee booddee yeroo ishiin gara biyya isheetiin hangala jettu maazareen ishii jalaa baddalamte. Baay'ee nama gaddisiisa. Hunda xumurattee waan hunda xumurtee waggaa 5 edda fixxee nangala jettee maazareen ishii jalaa baddalamte. Mucayyoon kun eessatti hangala haati kiyyan jiran abbaan kiyyan jiru jettee achumaan itti fuftee waggaa 7 geesse. Osoo ishii waggaa 7 ga'iin waggaa 6 hojjettee yeroo jettu biraazariin ishii tokko duraan fuudhee bukkee dhufsanatti ijaarratee galeera. Biraazariin ishii sun tokko qobaa ta'ee armeen saaduunaan qobaatti waan hafeef obboleettiin kunii fi obboleessi sun inni fuudhe sun waliin mari'atanii mucaan kun deemee kadhatee akka fuudhu godhan. Dhaqee kadhatee fuudhee yeroo manatti galanii umbeetu laaga barreeffamu jechuudha. Achi keessatti qabeenya qabu maal akka jiru manaamni hin barreessu jechuudha. Garuu dhaqee fuudhee obboleessi kunii manni haadha isaatii hin jira. Kan keessa jiru manni haadha isaatii suni qorqorroodha garuu moofaadha. Akkasa kanaa kwaalitii eegamee kilaasii baay'ee hin qabu. Istaandaardiin isaa kan eegame miti. Kun waan hundi xumuramee kilaasii 5dha kan mucayyoo kana. Saaloonii tokko, manyitaa 2 fi kichinbeetii fi kutaa daa'immanii itti taphattu jechuudha. Kilaasii 5 jechuudha saaloonii faana. Annaa obboleessi ishii kunis akka nama tokkotti deemee obboleettii kana kadhatee gaa'ela dhaabbate. Qabeenya waliin mallatteessuu keessatti obboleessi kun dhugaadhaan deemaa jiru. Obbolaan omaan goonama mucayyoo kana kan irraa hirate haadha manaa obboleessa ishiitii. Farga miti kun dhugaa farga. Innaa maal goote seetan obboleettiin kuni obboleessi kun baqa amaa yaaddi jedhee miti. Mana nan qaba jedhee mallatteessee fiira. Manni inni nan qaba jedhee mana haadha isaatii sana. Garuu silaawoo kun duwwaa taa'a hamma ishiin dhuftutti hinoo ifnaaf jedhanii walii galanii mana isa kan haadha isaatiitti osoo hin galiin manuma obboleettii isaatiitti gale gaafa sargii sana. As keessatti waan isin hubachuu qabdan yaa hordoftoota kiyya gudiin gadi ba'aa jirti. Dhugaa Rabbiin isiniin jedha harkaa ciccittanii bakka kalaas amma dhumuu keessanii. Dubartoonni marti akkanatti yaadde taanaan amma dhumuu keessan dhugaa Yesuus jechuudha. Innaa obboleettiin kun galtee mana sanatti jiraatanii turtii waggaa 1 booda obboleettiin isaa kun waggaa 7 hojjettee yeroo dhuftu mana ishii keessa jiru. Rakkoo maal qabare obboleessaadha oo haadha manaadha oo mana naa'u isan jettee gammaddee galtee mana kiyyaa gannaa lakkisaa ka mana keessanitti galaa bakka gaa jetteen obboleettiin kun. Jenna mana kan maali jette shamarreen kun jechuudha. Akka shinnaan jetteettiin isiniin jecha mana kan maali jenna mana isa kun kan kooti koo wallaattee jennaan inde manni kan kooti. Manni kan kooti. Mana qaba jedhee mallatteessee na fuudhee waan ta'eef eessasiidha qasiitu baa malee ani hin bahu. Maal jechuudha qoy an kanin jedhe maal jechuudha. Innaa ani hin bahu jette diddee obboleettiin kuni mucayyoon kuni
obboleessi ishii kun hin baana jedhee kadhatee dadhabe. Amma obbolaan rakkoo hin qabanii jechuudha. Dursayyuu mucayyoon obboleessa ishii kanatti heerumtee mana kana ilaalteetu qabeenya kana qooddachuufi malee dhugumaan mucaa kana jaalattee miti jedheen nan tilmaame ani jechuudha. Maaliif yoo jettani shamarreen Itoophiyaa keessa jiran dhugaa rabbii dubbachuu fi dhiira birrii qabu malee dhiira yaada qabu attaasabii qabu waan isaan barbaadan hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleettiin kun edda akkas jedhamee sokkee baay'ee nama dhukkubsa dhugaan ibsuun fachuun walla simis kala dhugaan ulfaata. Obboleettiin kun bakka ishii buutanii of yaadan baay'ee tokkicha ulfaata dhugaa rabbi dubbachuuf. Obboleettiin kun dhattee ishiin sun waan gootu dhabnaan mana tokko keessa haadhaaf warraa fi abbaa manaa faana akkamittiin jiraatti mana kireeffattee galuu jalqabde. Obboleessi ishii kun kadhatee hin baana keessaa jennaan hin ba'u jette mucayyoon. Ishiin haadha manaa obboleessaa jechuudha. Kaza waan godhu dhabee ishiin lolatti kaastee jennaan haati manaa obboleessaa dhattee kirsiitti bante. Mucayyoo irratti kisii bante. Mucaan kun galeen biyya kiyya keessa jiraadha bakka nagee biyyaan baa jetteetu gangalte. Atte kisii irratti bante namicha kana nanii kaa'ette. Namicha kana inni ta'eeyeen nanii qabeenya inni qabu lakkaa'amuu qaba. Dubartiin kun ulfaadha. Amma ulfa sana deessutti dirqama deemuu qabdu. Ati amma ishiin deessutti ulfa daageesseetti yeroo ishiin galtu amma ishiin deessutti eeganii manna seeratti dhiyaatanii qabeenyi qoqqoodamuu jalqabe. Qabeenyi kan eenyu qoodama? Kan obboleettii isaati. Garuu mucaan obboleessi ishii sun dhugaadhaan bira jira. Inkaanni qabeenyi kun kan ishiiti. Ani kan siif mallatteesse kunoo mana isa kanaadha malee mana isa kana miti. Kun mana ani kan inni itti galee kana kan hin beeku kana. Kanaaf kan koo manni kana ani mana isa sana hin beeku. Gaafa duraasatti nagalchitee manni sun kan kooti jedheen fudhadha. Kanaaf manni kun kan kooti. Maayu keessaan qabdanii. Adda barbaadan deemtanii na himattaniyyuu anaadha kan isin mo'atu jettee dursitee deemtee kisii irratti bantee kisii irratti banuu baattu sumaa gochuun hin danda'amu jalqaba. Mucaan mana kanaa sana jedhee miti mana qaba jedhee mallatteesse. Mana qaba jedhee edda mallatteesse immoo mana sanatti fudhatee gale. Kanaaf dubartiin kun homaa gochuu hin dandeessu. Garuu obboloonni dubaraa obbolaan keessan dhiiraa kan itoo hin heerumiin mana isiniif ijaarsisaa jiran as keessaa waa hubattu jedheen isinii hima dhugaa rabbi waa hubattanii yoo fuudhan iyyuu mana kireeffatanii haa galan malee magaalaa kam keessa iyyuu haa jiraatanii mana keessanitti akka hin galchine. Dubarri maraatteetti. Dubarri kutattee dhiiraafis shamarree biyya arabaatiifis dubarri Itoophiyaa keessa jirtu kaateetti. Kanaaf maal gochuu qabdu? Mana keessanitti hin galchiina. Ijaaramuyyuu mana keessan irratti hin galchiina. Mana keessan keessatti hin galchiina. Kireeffatee haa galu. Ammati dhuftutti siinoo isaa kanatti sii ta'amnaam hin ba'u jetti booda. Maal abbaa kee goota? Akkuma mucayyoo kana taata. Annaa deemamee kisiin banamee yeroo carraan buufamu mucayyoo ishii kanaa gilaasii xixiqqoo 3 qofa ba'e. Kanuma fi jechuudha. Kanuma fi jechuudha joko. Dhugaa yaammaal waaqa yaammaal. Na kilaasiin 3 ba'eef. Kilaasiin kun ishee fayyadu. Ishii sanaa saalonii manyitaa fi kilaasii biraa ba'eef. Maal gooti mucayyoon kun? Dirqama mana sana oolfachuu qabdi. Maal taatee amma odeettee naan jechuu dandeessu? Dirqama mana sana oolfachuu qabduuf gatiin mana sana ittiin oolfattu birri 700 Itoophiyaa 700 yaaddu kana waggaa 7 hojjettee dafquma ishii deeftee birri 700 oolfachuuf jecha kan biyya koo keessa galeen gammachuudhaan jiraadha jette biyyan baatti deebitee amma biyyan baa keessa jirti. Mee maal hubattan kanarra? Obboleessi ishii sun haadhoo isaa faana ba'e. Dubartiin sun qabeenya haadhoo isaatii hirattee irraa deemte. Mucaan sunis qobaatti hafe qabeenya obboleettii isaa sina. Kanarraa waa hubattu jedhee yaada. Baazawee obboloonni kamuu maan ta'in
manni maatii keessanii qe'een maatii keessanii katamaa ija walakkaa maan ta'in du'aa badaa malee dhiisaa ijaarrachuu malee laftoo lafa jira mana keessan asirratti ijaarradha maatii yoo isiniin jedhan inni ijaarratina. Maaliif yoo jettanii sababni akkasiis mudachuu danda'a. Tokkoffitti immoo gaafa maatiin keessan, haati keessan, abbaan keessan boqotan lachan isaanii gaafa boqotanii obbolaan keessan isiniin dhiisan iriitti dhufu. Qabeenya hirachuu jechuudha beektu waan ta'eef haala jireenya Itoophiyaa irratti seera Itoophiyaan beektu waan ta'eef namni lamaan bulu bara kana durillee waggaa 3 waggaa 2 eegaa amma du'ee ji'a tokkotti deemee wal kassasuu jalqabeera ilmoon biyyaa gubateera. Dura akkatti lubbuu qabee keessaa hanqi godhee keessaa fuudhee gatu wallaalu waan ta'eef namaatiin jiran. Enna maal godhu qabeenya sana in kassasu lafa maatii kee irratti ijaarateerta qabeenyi sun qabiyyeen kan eenyuti kan maatii keetitti. Obbolaan kee irirrii tokko malee isatti laffaatee itti gubatte afaaf godhanii gimmaasha isaa sirraa hidhatu. Qixuma isaanii hirattati. Kan keenyu qixuma isaanii hiratta. Lafa maatii keetii irratti ijaarte waan ta'eef. Kana beektu garuu. Wayi kana beektu. Mucayyoo kana kanan mudate toon ta'ini kunis ganaa ishii mudachuuf deema. Maaliif obbolaan ishii kun mee beegaa 3 ta'an lafti gaaroon bal'aa waan ta'e yoo dhumaa jananii fi dhiisanii malee irii qoqqoodiitti yoo dhufanii mucayyoo kana ammas ganaa irraa hidhatu jechuudha. Maaliif qabiyyee maatii ishiirra jira lafa maatii ishiirra jira. Kanaaf obboloota kiyya please of eeggadhaa. Batalaay obboloonni dhiiraa mana isinii ijaarsisaa jiran akka fuudhanii mana keessanitti hin galle. Kireeffatanii haa galan. Eenyujjuu maan ta'in ijookoo namni bineensa ta'eera dhugaa rabbiin isinii jedhe. Orma miti firee miti eenyuyyuu biyya lafaa kanarra kan jiru ijoollee biyya lafaati bineensa. Bineensu hundumtuu akkasitti ija baasee si nyaachuudhaaf qaba. Waan ati tola teessee otoo hin dafqee bakka zimmi jettee waan samii kanarraa bidriin gassiyaa ce'utti fakkaata garuu ati sa'aatii meeqan kaatee akka dhaabbachuu jalqabdee luka keetti dhiigni hititee akka tati fiddu siifi waaqa qofa beeka. Eenyullee si hubachuu hin danda'u namatti illee mattu namni si dhaga'uu hin danda'u. Kanaaf obboloota kiyya of eeggadhaa. Waan irraa barattan immoo waan irraa eeggachuu qabdan immoo koomentii jalatti naa kaa'aa. Viidiyoo biraatiin amma deebi'ee dhufutti like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Please horoko please comment naa godha. Bannaataachu like naa godha please. Inna akkasii waaqayyo bara jarjari kana nu haa oolchu kanumaan jedha. Dhugaa waaqayyo warreen immoo share gochuu dandeessan share naa godha. Viidiyoo biraatiin amma deebi'ee turtii gaarii qabaadhaa.